sabare qabriidha haadha kophaa siftanii nan dhiise utuu isin duuba jira akkasin duuba jirtan utuun beeku hawaasa Oromootti isin kennuun dhiise an akkasin iccitii baadhadhaa jennaani maal jedhani akkaawuntii irratti walii galuu dinni maaliif walii galuu dinni naan jedha akkaawuntii nama sadiitiin banamee jira namni tokko mataa bawuu himatee miiliyoona 2 argataa jira mana keetti namni tokko immoo miiliyoona 10 himatee miiliyoona 2 argataa jira akkaawuntii keenya irratti calliseen uummanni Oromoo bakka hundaa akka inni gargaaru hin goona yeroo gargaare namichi kun 500 barbaade ta'e 500 saa fudhatee keessaa bahu maallaqni hafe immoo nama biraatti hin gargaaraa naan jedhan maaliif boo miskiina irratti waan nyilamu hin jedheni yoo barbaade dhugaadha jechisiin jettan dhugaadhaan jedheni nama 100 gaafatee 500 argate nan beeka mana kootti hin jedheni rabbitu carraasaa godheefi akkaawuntii abbaan dhimmaa baafatee yoo dhufe malee akkaawuntii waldaa waan jedhamu hin beeku jedheen dhaggeeffame. Yoo sobe yoo hin ta'u akkiti jettettani natti maa Oromoo akkaawuntii waldaa waan jedhamu irratti hin gargaarsuudhaan jiilan qabaan jedheen. Akkaawuntii abbaa dhimma jennaan mikinaa tanaa dhiyeessan mikinaanni maal namni miskiinni tokko karaarra deemaa barandaa namaa bulaa dhukkubfata akkaawuntii kee fidi jennaan immoo innoon qabu bilbilan qabu masmaran qabu akkaawuntiin qabu kanaaf akkaawuntii waldaatiin gargaarama nan jedhe nama miskiina haadha keenya ka Harargee ilmoon isaanii Somaaliyaatti nama jeesee murteen du'aatti murteeffameen hangafi mee fida haadha ibsaa yoo jiraatte kottuu seen natu bilbila bite natu akkaawuntii bite baasise natu masmara bite birrii kooti birrii 10,000 ergeetan jalqaba akkaawuntii dhaqaa baafadhaa kana akkaawuntii jara aktiif godhaa maqaa haadhaa babbaatiin banaa jedhee gargaarsuun torbee keessa naa milkaa'e Oromoon akkas jaallatti Oromoon saamamteetti maqaa gargaarsaatiin abbaa dhimmaa irratti gargaaramuu qaba ani isin keessa jira waanuma daaraa barbarree dibadhuun bilbilaaf akkaawuntii anatu bitaan jedheeni eksii godhani atis karaa keetiin deemi nus karaa keetiin deem karaa keenyaan deemnaa jedhan ishii Mube angkat gabii qabu oya bandi koo fidera ishii waliin jenne ani gaada gadde lamu hadda gadi bahu bol gadi bahu hadda gadi bodi salphatu Oromoon fudhatu kanan beeka waan Oromoon fudhatu akkasitti ilaaleen beekaan akkaawuntii dhuunfaa fudhatu Oromoon akkaawuntii abbaa dhimmaa malee hadda gadi bahanii salphatu bol gadi bahanii salphatu otoon jedhu ijoollee ijaaranii gadi baasan dhageessanii ijoollee ijaaranii gadi baasaniiti jarris duuba goranii salphatanii ijoollee warri dura deemnetti salphattee akkasitti dubbiin gaafa sanaachii ka'e amma maal jedhan yeroo Mubaarak gargaarsa faayidaan koo geema yeroo geema taphadhu nama tokko barbaadan fannisaati dhugaadha namni keenya ajandaa jaallata nama 50 walitti qabadha I don't care daaraa dibachuus bareera barbaaduu dibachuus bareera barmeedii keessa taa'us bareera shintimeetii keessa ciisuu itti bareera wanni addaa hooyaa dabbiin hin jiru. Mube ani gaafii qaba gaafiin jiru laal waggaa tokkoof cinaa guutuu as gubbaarraa gargaarsa adda addaa irratti si waliin hirmaannee waan adda addaa milkeessine rakkoo adda addaa nama dhuunfaa adda addaa hawaasa waa hedduu takka irratti waliin hirmaachaa jira. Osuma tahe uummanni Oromoos waan kana argaa jira. Osuma tahe nuutu waan isaan amma gad dhufaniin kana gochuu qabamoo isaan kaas keessa hin jirreetu waan kana godhee nutti hin gad dhufuu qabu. Obboleessoo afannii gowaasi kan fadhiisi hin ta'u deebiin hin deebi'u. Uummata Oromoodha dhaggeeffadhaa. Oromoon bakka hundaa gadi lakkataa jiruufi Mubaarak keessan uummataaf yaadu. Amman dhage ammallee. Amantii hinaasayin isa waan biraa gammachuu si himaati waan quban qabne jira. Ani asirraa iyyuu qofa otoo hin taane uummanni biraa mataa dhukkubbiidhaaf miila cabaadhaaf harka cabaadhaaf gurra duudaa ija jaamaadhaaf gadi ba'an jiru waan jabaatti qofaaf gadi ba'ara waan ta'eefi sabaaf sablammiin Itoophiyaa isii kana qofan koppii irraa godheen sobu'an koppii irraa godhadheetaniyyii guruppii itti nagalchanii jennaan guruppii Amaaraatti hangalee maaliif hin dossaan guruppii Amaaraa keessa nagee galee akka jarri itti deemaa jiran baruudha birrii 5,000 kenne
Awaanan godhin kiyya waan ta'eef eenyuun nan ajaju. Kuma shan kenneen kana waraabbadhee dhufeen. Gurbicha sinii maxxansuun danda'ama. Maalan arge buusii jatti buufatu. Ameerikaarra, Awurooppaarra, biyya keessa gabareen birrii 1,000 jatti buufata. Edaanuu keenya kadhattu jedhanii kana raffannu isinii asitti waa fixataa jirtu haga namaa maallaqni kennamu tanee jedhaa'e. Yeroo laalu parsantiidhaan nama sanaaf kennama yoo birrii isaa humnaa ol ta'e namni achi keessa jiru nama danuudha birrii 500 buusa. Ani immoo akka miskiinummaa isaatti yoo naqee uummata Oromoo 200 ijaare nama danuun argadha. Miskiina Oromoo isii qansiraa hojjettu sinaan matamiti jedheen labsii kana labse. Akka nama 1,000 ijaarradhee qabu quba qabdu. Akka birrii miiliyoona meeqa lafaa qabu quba qabdu. Akka miskiinatti keessatti akka wal gargaaraa jiru waldaa wal gargaarsaa ijaarrannee barsiisota biyya keessaa Ameerikaarraa biyya Awurooppaarraa biyyoota adda addaarraa guruppii ijaarrannee birrii 200 jatti buufanna birrii Itoophiyaa. Wanni kun jaallatamee Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa yaadatti kennanii sheekoliin hedduun yaadatti kennanii eebba waggaa tokkoffaa isaa gidduu kana gasinitti boof deemaa jirra. Kana booddee yoo hundu'e nan gubu'an. Haddee hundu'e nan gubu'an. Akkan. Akkana ijaaree birrii miiliyoonaan lafaa qabaadhe malee akka Oromoon eessayyuu jirutti gammadee guruppii kanatti galu nan beeka. Kana booddee yoo mormi kiyya citee siluma kaayyoodha. Kaayyoon koo bakka naa ga'ee jira. An Oromoo tokko mi arguudha. Achi keessa kiristaana jira. Wallagga jira. Arsii jira. Jimmaan jira. Kutaa hunda jira. Barsiisota biyya keessaa jira. Sheekolii jira. Ameerikaa irraa namni jira. Yoo rabbi jedhe diyaaspooraan nu qophaa'a. Guruppii kana nu jabeessaa. Abshiin. Birri isin irra barbaanna. Diyaaspooraan guyyaan gadi ba'anii isin kadhan. Kanaaf Oromoo akka Oromootti dhadhee irratti ijaaramta. Ammaaf itti gaafatamaan guruppichaa gaa maal goonaa miti ijoolleen ani ta'u jennaan la maallaqa irrattis itti gaafatamaan waliigalaatis si malee jedhan ijoollee wallaahi ijoollee arsiitiire caalaan. Jimma miti kunoo yookiin jibee lataan jaba jedhan. Si malee jennaan hayyee itti gaafatamaa waliigalaa sinii ta'e. Qarshi qabaa amma suma naan jedhan. Alhamdulillah yoo rabbi jedhee waan kana guddiseetaniyyii ummata Oromootti kenna. Ammaaf hoogganeen deemaa jira. Kun waan sin gammachiisu. Yeroo jarri Itti hirmaan. Bakka jirru itti hirmaan. Yeroo gargaarsa xumuree arrabas dhaggeeffadhee xumuree geemas xumuree eessan jira beektuwan. Garee waldaa ummata Oromoo kana nama sin agarsiisu jechuudha. Ani abbaan barbaade asii ayyu. Annaan ajandaa asii bitaddean. Eessan jira. Hiigee tan nagee akkam jirtu obboleewwan koo nagaa keessanii dhala. Ana kana intinaan koo fagaateera kunola. Abshir. Akkasi. Ala kan jira. Warra akkasitti duulaa jiru. Warruma kana. Warra maalummaa koo beeku. Warra ganaa yoom gubatan ganaa gubachuudhaaf ta'an amma daaraa bira jijjiiramanii ibidda bira Oromoo ijaara.